Kana ta'uu beektaa ginati. Waan haadha kiyyaati waan abbaa kiyyaa fuudhee maaltu na rakkise jechuun hin danda'amu. Hanna. Inda'uun waa lama dalaydee badii lama. Namni haadha jalaa waa haate abbaa jalaa waa haate haadha kiyyaati abbaa kiyyaati rakkoo qaba jechuun hin danda'amu shari'atti. Hanna hatte jedhama. Waa lama balleessite. Haateellee rifachiifte. Abbee rifachiifte qalbii isaanii. Ammallee hannaa shari'atti osoo waan harka muramu taate waan harka muramu haddii harka muramu nisaaba waan haddii harka muramu haatee jala abbee jala yoo kafuutu taate harki kee muramu. Niitiin jaarsa jaraa yoo kafuutu taate jedhan garii warri mazaba. Namni ammootiin waan abbaa jalaa fuudhe waan haadha jalaa fuudhe haadha kiyyaati homaa rakkoon qabu hanna. Obbiliinki fi sheerii godhaa jarana hin jirtanii beekaayyuu namni si yoo bada jarana beekaayyuu namni jedha bara. Awwaata biisii galtee hin rifachiifte abbee haatee rifachiifte jalaa fuudhuun qabdu jecha. Igalee moo siin galle akka. Numa galchina. Amma moo jarana isinii galee saate wallaahi dhugama. Wanni abbee jalaa fuutellee wanni haatee jalaa fuutellee hannuma waa lamaayyuu balleessaa lama qaba. Duniyaan ammootiin abbaa kiyyaa duniyaa kiyya duniyaan haadha kiyyaa duniyaa kiyya jettee osoo isaan hin beekin fuudhuun haraam. Walaakin harki muramuu keessatti haasawa hedduu haasayan. Harki muramuu waan haadha jalaa fuudhe waan abbaa jalaa fuudhe ilmi waan abbaa jalaa fuudhe haadha jalaa fuudhe keessatti hate keessatti harki muramuu keessatti haasawa hedduu jira. Sigalaatam kanaa miti jaartiin jaarsa jalaa yoo kahattu taate harki muramuu keessatti gariin hin murama jedhe. Jaarsi illee waan jaartii yoo kahatu taate wanni inni hate sun nisaaba yoo kaguu taate harki muramuu keessatti kilaafatu jira. Kanaaf waan haatee jalaa hatte waan abbee jalaa hatte keessatti harki kee hin muramuu keessatti haasawa hedduu warra harki hin muramaa ilmi yoo haadha jalaa waa hate wanni inni hate nisaaba yoo gahe abbaa jalaa yoo hate wanni inni hate nisaaba yoo gahe hin muramu warra jedhe jira. Ni muramaa. Walaakin abbaaf haati ilma jalaa yoo kahattu taate waa fuutu taate muramaa hin muramu. Amma isinii galee amma jarana isinii galee dubbiin maan tun isinii galtiira baraan namni jarana galtii biyyara amma jarana isinii galee seenee mo'aastummaa jettiin seen taaree seenime kiinnoo seen. Haftee maalii kun nama qara'ee bar kitaaba fi seenime atillee. Aya. Seensi maal jedha? Dafi na dhaqqabadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Amma wanni buutuun lafa buute isinii galee wanni lafa buute waan lafa argitan bakka sadiitti qoonni argitanii baratanii. As jalalleen turre amma waa'ee haadha fi abbaa bichaa dhagahe. Tuni jechi keessan naa galee natti fakkaataa akka isin jettanitti. Maashaallah bareeda ilmiin teessan nama seenti hafuurumaan namarra baate. Waan buutuu barannee achirratti dhufne waan lafa bu'e waan bade. Nabii rabbii ni gaafatame. Yoo warqii diimaa fi warqii adii ammootiin lafa argine akkam goona. Waan hiituu ittiin hidhamte beeki awwal qalqala isiin keessa jirtu beeki waggaa gaafadhu yaani. Riwaayaa waggaa 3 gaafadhu jettu jira. Waggaa 3 takka waggaa takka gaafadhu jetti akkam walii araarsina kaanuti oorruu kennaa godha. Ta waggaa takka jettu dirqamaan jechuu. Ta waggaa 3 jettu sunniyoomaan jechuu. Sunniyoomaan waggaa 3 gaafatte. Dirqamaanoo waggaa takka. Erga dirqamaan waggaa takka eega gaafatte yoo abbaan ittiin dhufinoo ufii
ufitti nafaytee itti fayyadamta bifa wadi'aatiin bifa amaanaatiin akka amaanaa sibira kaayamteetti itti fayyadamta malee duniyaatii ya milkaakii ya baqqaa jettee itti fayyadamta. Gaafa abbaan dhufe osoo waggaa 10 illee dhufe hin kennitaaf jechuudha. Wanni gatan kun akka sadiitti ilaalama. Waan bulii sadii fi riwaayaan bulii jaa itti gaafadhaa jettu jira. Waan waggaa itti gaafadhaa jettu jira. Waan abadiyyuu itti gaafatantu jira. Wanni bulii sadii itti gaafatan ta'a akkami? Waan waggaa hin gaafachiifne duniyaa xixiqqoo waan akka birrii dhibbaa waan namni lafatti gate. Mutamawwili haqa namaa ta'urraan deemne garuu waggaa hin gaafachiiftu. Bulima sadii itti gaafattee kiisii keessa gakkaata. Waan waggaa itti gaafattoo akkamitti ilaalan? Akka aftaamitti illee ilaalan, akka hiyyeessaatti illee ilaalan. Aftaamiin birrii kuma yoo gate karaa kana deebi'ee soqaan soqa. Machi jedhee tara makiinaa kaafate. Hiyyeessi hoo birrii 200 yoo gate soqaa oolu. Akka hiyyeessaatti illee ilaalan, akka nama jiddu galeessa. Namni jiddu galeessi waan san yoo gate hagam soquu danda'a waan san. Fakkeenyaaf namni jiddu galeessi aftaamiin ta'in kan hiyyeessan ta'in birrii 500 yoo gate deebi'ee soquu danda'a. Gaafa sana immoo waggaa sii gaafachiifti jecha. Wanni abad gaafattu waan makka keessatti harama keessatti buute lafaan fuudhiin awwal yoo fuute abad ittuun gaafatte. Sunachi inni afreessoo waan lafaa fuute kana waan lafaa argite kana yoo abbaan itti ka dhufu taate ujuraan gaafate waan ijaan jedhin harama walla yoo abbaan fedhee sii kenne malee. Duniyaati ya lafaa argite waan ijaa hoodhu jedhee fedhii isaati yoo sii kenne malee. Waan ijaati duniyaa ta'e ammootiin anatu arge waan ijaa naa kenni jechuun hin ta'e. Sunachi. Mashaallah. Achirra waan ammootiin haadha jalaa badee hoo abbaa jalaa badee hoo ka ati fuute hoo jechuutti dhufe. Haatee jalaa yoo kahattu taate abbee jalaa yoo kahattu taate hanna jedhama hanna. Rifachiisuullee ta'a. Haatee rifachiifte badii guddaadha zulmiidha. Abbee rifachiifte. Duniyaa abbaa kiyyaatti duniyaa kiyyaatti rakkoo qabu jechuun hin dandayamu. Maaliif jennaan milkaa isaaniiti. Duniyaan tun milkaa isaaniiti. Milkaa waan taateef milkaa nama biroo keessa seente. Harka muramu ilmi yoo kahatu taate abbaa jalaa haadha jalaa warra hin muramaa jedhee jira nisaaba yoo gahe. Wanni inni ate sun nisaaba yoo gahe. Wanni harka itti muran ulaagaa 5 qaba. Namtichi tokko hattuu ta'ee yoo kawaa fuudhu taate harka muramuun isaa ulaagaa 5. Isinii himamoon dhiise. 5. Meesiree koppiliinkii fi sheerii maal godha akkanatti afattattanii na laaltanii gadi buusuu ka'e gina ilmii bareedduu tanee. Wanatti gurra kun hojjamarreetti. Wallaahi ilmii bareedduu akkana tan. Ani isinii marakkoon qabu ani ilmii waa magaazina ganna qaba. Maal godha magaazina ganna qamoo mana kiraa kiyyatti gandi na qamoo maal godha saalooniin na qamoo. Yoo isin hin jiraatin maalitti mooraalii na godha moor. Awwalan hanna jechuun maal? Achi kaa dubbiin achi nu deebiste. Hanna jechuun fakkeenyaaf ani moobaayila tokko as kennime. Moobaayila tana osoo namtichi akkanatti dawwalataa jiru harkaa butadhee fiige. Hanna jedhama? Hannan jedhamu. Akkasi beeka. Hannan jedhamu shari'atti. Butataa jedhama. Butataa. Butataan kunoo akkami yoo ka butatee fiigu ta'e waan kana shari'aan akkam gooti qaadiitu murtee itti godha daanyaan waan kana moobaayila kana birrii 10,000 yoo ka bitu taate birrii 20,000 kafaliyanii dachaa isaa 20,000 kafaliyanii mana hidhaallee galchan hin qixaata abbaan daanyaan waan qixaate hin qixaata. Hanna jechuun awwalumatti namtichi tokko duniyaa isaa dhoyfatee bakka an kaa'e kana namuu argee hin fuudhu bakka inni jedhee kaayate namtichi tokko dhaqee bakka sanii ija namaa ammootiin ilaallatee yoo ka fuudhu taate
wanni inni fuudhe sun nisaaba ammootiin shari'aan keessatti rubu'a diinaaraa takka dirhama 3 yoo ka gahu taate wanni harki keessa akka muramu taate ni murama hattuu jedhama. Waan namtichi dhoysee kaaye badhee yoo kaaye aanjaa isaa badheedhaa namtichi yoo fudhate hattuu hin jedhamu. Isatu duniyaan tiifate bakka namni argu kaaye. Bakka an kaa'u kana duniyaa tana namni ijaaniin argu hin tiifamti. Awwaale seeraan awwaale namuun argu jedhee bakka inni kaaye namtichi dhufee yoo ka fuudhu taate hattuu jedhama. Badhe makaayee duniyaa bakka namni argu badhe makaayee yoo deeme namtichi bakka sanii yoo fudhate hattuu hin jedhamu. Ulaagaan namtichi hattuu harka ittiin muramuun ulaagaa 5. Tokko namtichi waa fuudhe kun namticha ballage tayu. Ijoollee nama hin ballagin harki hin muramu. Nama ballage tayu. Nama aaqila tayuu lammaffaan maraattuu yoo fuudhe kaatu ta'e hin muramu. Nama waa beeku aaqila ta'u. Sadaffaa wanni inni fuudhe kun nisaaba shari'aa gayu nisaaba. Nisaaba jechuun dirhama 3 takka rubu'a diinaaraa gayu. Afrees bakki inni fuudhe kun boota ammoo namtichi itti awwaale boota tiifamtu bakka namni hin argine tayuu. Bakka namni hin argine boota namni hin argine tayuu. Waa meeqa isinii dubbadde na? Ana birayyuu hin jirtanii akkanuma naasaa. Ustaaza ifama isin biraan ture bilbila tu isin laana dabarse. Isin gubbaan bilbile. Umaa gochuun. Kalammataa bitii fi kasadaffaa bichaa dhagee ka duraan dhageenne lama. Allahu ifaa jeetii akkanuma ganna kan yaal baaree akkanuma naasaa oolan gara Naa maali lafan baadhu naa hedduu dhagayaa dhaanii narraan bilbilanii sagalee addaan harkaa citte malee. Assalamu alaikum.